السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jalatamtoota baleeyyantii akkam jirtan fayyaa keessan nagara alhamdulillah. Hordoftoota simbootu fayyaa keessan nagara alhamdulillah. Warroonni yuutuubii kiyya faarawaa taatan sabiskiraayib laayik sheerii naaf godhan isin jaa. Akkasuma immoo baleeyyantii wallahi namoonni ijoolleen gaggaariin fayyaa liyyiin yeroo hundumaa sabiskiraabii godhaa isin jaani irra deebisanii sabiskiraabii gochuudhaaf qaqara gootaniyyuu wanna irraa bustanii jechuudha. Isin balleessaa sun taane nama gargaaruudhaaf nan beeka. Warri qara gootan akkuma gootanitti achumatti haa ta'u laayikii fi sheerii gochuu qofa hin dagatina. Warri haarawaa taatan ammoo sabiskiraabii akkuma seentanii sabiskiraabii godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa. Akkasuma warri qara gootanii jirtanillee booda viidiyoo ilaaliniin duratti booda viidiyoo ilaaltanii dagattanii baatu waan ta'eef yeroo masan laayikii illee tuqaa sabiskiraabii illee tuqaa warri hin goone akkas isinin jara baleeyyantii galatooma warra kammaa sabiskiraayib naa gootanii laayikii naa gootanii jabeessaa jirtan jabaadhunaan jechaa jirtan galatoomaan isinin jira. Har'aa wanti isin agarsiisu aappii quraana akkamitti haffaznaa isa jedhu aappii bareedaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Inshaallah waan ofii itti fayyadaman waan ofii beekan namallee beeksisuun bareedaadha waan ta'eef kayriidhallee waan ta'eef kanaafan isinii agarsiisa inshaallah. Kanan duratti osoo gara sittiin darbin dura warra yuutuuba kiyyaaf haarawaa taatan yuutuubii kiyya isinitti mul'isa. Seentanii iddoo sarchii san irratti barreessitanii simbootuuf jettanii sarchii gootanii simboon baay'eedha waan ta'eef akkasitti isinii dhufa kiyya kana jechuudha. As dhuftanii iddoo diimtuu san tuxxanii sabiskiraayib gootanii gara gurraachaatti jirtanii boodammoo isii jalqabaa mallattoo bilbilaa filattanii jechuudha. Akkas amma pilaastorii keessa seennee jirra. Iddoo sarchii sanitti barreessitanii as dhuftanii ani barreessa jira waan ta'eef garuu isinuma agarsiisuuf jecha nan barreessa. Muhaffazal Quraan qubeen dogongoruu danda'a. Sirreessa barreessuu dhabuu danda'a. Dhiifaman isinin jaa. Muhaffazal Quraan jettanii barreessitanii akkasin nu salphata waan ta'eef nu waan hanqisa jira. Dhufee jira isa kana jechuudha. Ani oppiin godhee gadi buusa jira. Mashaallah na baay'ee natti tolee jira, baay'ee jaaladha jira isa kana hanga gadi buuseera waan ta'eef oppiin jedheetuman seenaa. Aappichi isa kana isinitti mul'ata dhee yaada al-muhaffiz isa jedhu kana keessa isaasanii mana fakkeenyaaf suuratattiin inshaallah isinitti mul'isa. Fakkeenyumaaf isin keessa deemtanii gadi buusattanii ilaaltanii baay'ee bareedaadha. Akkanattu isin ilaaltan baay'ee bareedaadha mashaallah. Dabaree isaa eeggatee yoo suuraan kun dhumate suuraa kan isinii fida. Yoo daawuloodi gootanii hin jirre suuraa daawuloodi godha. Suuraadha ammoo juuziidha ka daawuloodi godhachuu barbaadan jedhee isinii dhufa. Waqtii suuraan tokko dhumate suuraa biraattu isinii dhufa jechuudha. Kanaafi akkasitti mashaallah baay'ee natti tolee jira. Baay'ee wallahi baay'ee natti toleera. Wanta ofii beekan wanti namatti tole tokko namallee sheer gochuun kayriidha waan ta'eef fakkeenyaaf suuratattiin fakkeenyaaf isin mul'isa. الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن. Ini fakkeenya isin agarsiise amma asii yoo dhuftan inni kun suuraadha. Suuraa barbaadan suuraa feetan irra dhaattanii inni kun ammoo juuza isa walakkaa kun juuza tokko barbaadde as juuza tokko qarqaattoo ta'e banatta. Juuza lama, juuza sadii, juuza afur akkas tartiiba isaa eeggatee jira. Waan baay'ee namatti toludha mashaallah. As ammoo dhuftanii tuqaa sadeen tana yoo tuxxanii jettan asillee waa baay'ee jira. Isin keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii keessa deema ilaalaa. Asi ammoo isa sadaffaa jiru kaatimal quraana du'aa jedha. Yeroo quraana kattamanii jedhan du'aa godhan waan akkasii waa baay'ee jira mashaallah. Sheer aappii jira. Aappii kana yoo sheer gochuu barbaadda asiin waa baay'ee jira mashaallah. Namatti tolu baay'ee
Kanaafi itti fayyadamaa dhaamsa kooti itti fayyadamaa irraa qaraa akkasuma immoo yoo isinitti tole laayikii godhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.